Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin Seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleesse, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan bakka adda addaa kan jirtan, maqaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samiirratti afaan qulqulloota argamoo isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa shanaffaa jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan guyyaa darbee kutaa afuraffaa isaatiin jechuu kooti. Maqaalee yeroo kitaaba qulqulluu dubbisnu namoota maqaa wal fakkaataadhaan waamamanii kan jedhu kutaa lamaa ilaallee xumurreerra. Walumaa galatti kutaa sanaan kan ilaalle Maariyaam jedhamuudhaan namoota dubartoota waamaman, akkasumallee Yaa'aqoob jedhamuudhaan namoota waamaman, Yihuudaa jedhamuudhaan kanneen waamaman, darbuudhaan Filiiphoos jedhamuudhaan kanneen waamaman, Simi'oon jedhamuudhaan kanneen waamaman isaan kana ilaallee turre kan dhaabbanne. Guyyaa irraas immoo isuma kanatti fufuudhaan egaa kutaa shanaffaadhaan kan ilaallu maqaalee wal fakkaatoo mootota adda addaadha. Asitti immoo kan dursine ilaalle namoonni adda addaa maqaa wal fakkaataadhaan kan waaman yommuu ta'u, asitti immoo mootonni adda addaa maqaa wal fakkaataadhaan kanneen waaman kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu mootonni tokko tokko maqaa kabajaadhaan yookiin immoo maqaa maatiidhaan ni waamamu. Maqaa maatiidhaan ni waamamu. Yeroo maqaa maatiidhaan waamamanii mootiin tokko isa dursee kan jirus maquma kanaan waamama. Ittaanee kan dhufus maquma kanaan waama jechuudha. Maqaan kun maqaa kabajaa yookiin immoo maqaa maatii jedhama. Isaan kana kitaaba qulqulluu bakka baay'eetti ni arganna maqaalee akkasii kana jechuudha. Isaan keessaatuu muraasadha kan ilaallu. Kan jalqabaa Fariyoon kan jedhu ilaallu. Fariyoon yaa hundi keenya ni beekna. Maqaa kabajaa moototni Gibsii warreen durii kan isaan ittiin waamaa turanidha. Fariyoon gaafa jennu maqaa nama tokkoo miti. Maqaa maatii yookiin immoo maqaa kabajaati kan mootonni biyya Gibsii warreen durii ittiin waamaa turan jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma biyya keenyatti Atsee akkuma jedhamaa ture jechuudha. Warreen dursan bara moototaa warreen turan jechaadha. Atsee Abaluu kan jedhan akka Atsee jechuudha Fariyoon jechuun. Innaa maqaa kanaan kan waaman mootonni kitaaba qulqulluutti barreeffaman mootonni baay'een ni jiru. Mee isaan keessaa ilaallu. Kan jalqabaa Fariyoon isa bara Abrahaam ture ni jira. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 15 ni arganna. Bara Abrahaam kan ture Fariyoon. Yaa እንግዲህ Abrahaam naannaa ture miti umuroota waggaa isaa jiraate keessaa waggaawwan amma ta'e Abrahaam bakka tokkotti osoo cimeen jiraatiin naanna'uudhaan kan inni jiraachaa ture. Bara sana Gibsitti bu'eera yeroo kana Fariyoon bara sana ture. Kan lammaffaa immoo Fariyoon isa bara Yoseef ture. Bara Yoseef immoo እንግዲህ gurguramuudhaan gara Gibsitti yeroo bu'u mana isaatti deemee kan gurgurame isa duukaa hojjechaa ture jechuudha. Fariyoon inni kunillee barreeffameera. Sadaffaa irratti immoo kan ilaallu seera boqonnaa 1 lakkoofsa 8ffaa irratti Yoseefin kan hin beekne Fariyoon isa Yoseefin hin beekne. Inni kun Israa'elootaan baay'ee rakkisaa kan ture Yoseef erga du'ee booda kan ka'edha. Kanaafidha kitaabni qulqulluun maal jedha? Gibxittis Yoseefin kan hin beekne mootiin biraan ni ka'e jechuudhaan dubbatan kun Fariyoonidha.
Fariyoon kun saboonni Israa'el akka isaan giddiraadhaan kufan kan taasisedha. Yaa Israa'eloonni waggoota dursanii seenan jireenya bareedaa jiraachaa turanii booda garuu Yoosefin kan hin beekne fariyoonni kun yeroo ka'u gidiraan isaanitti jalqabee jechuudha. Inni maal gochaa ture? Israa'eloonni Israa'el keessaa dhiirri yoo dhalate akka ajjeefamu jechuudhaan ajaja kan baasedha. Namichi kun seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 16 ni arganna. Walumaa galatti naannoo sana kan jiran naannoo seera ba'uu boqonnaa tokkoffaatti kan isaan jechaadha. Gidiraa wayinni geessaa ture hundumtaa saboota Israa'eliin kan barreeffame isa kanadha. Musee illee kan guddate mana isa kanaattidha. Seera ba'uu boqonnaa lammaffaatti ni arganna. Boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kaasne hanga 10 yommuu dubbisnu ni arganna jechuudha. Museen mataan isaa kan guddate mana Fariyoon isa kanaattidha. Kan biraan kana fureeffaan immoo Israa'eloota hin gadhiisu jechuudhaan biyya Gibxiitti dha'ichi 11 akka bu'uudhaaf sababa kan ta'e. Inni kun seera ba'uu boqonnaa 3 irraa kaasee hanga boqonnaa 15tti barraa'ee kan jirudha. Egaa namoonni hubannaan amma asirratti baay'ee nurraatu eegama jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa tokko irratti bichaa Fariyoon kan jedhu Yoosefin kan hin beekne Fariyoon biraan mootiin biraan biyya Gibxiitti ka'e kan jedhu agarree. Ittaan dhufnee seera ba'uu boqonnaa 8ffaattis immoo Fariyoon kan jedhu yommuu agarru isaan kun tokko miti. Tokko miti. Adda addummaa baroota baay'ee gidduu isaanii jira kana gidduu. Engadii Museemti mataansaa yeroo guddachaa ture jechuudha. Hanga waggaa 40 ture biyya Gibxii kan jiraate. Erga sanaa booda saboota Israa'eliin dhufee baasuu isaadhaan dursee waggaa 40 bakka biraa jiraateetti kan deebi'aa jiru jechaadha. Innaa boqonnaa tokkoffaadhaaf lammaffaadhaaf sadaffaa gidduu adda addummaa kanaan jiraachaa jirtan yoo biyaansi adda addummaa waggaa 40 gidduu isaa jiraachuudha. Innaa asitti waltaanii barraa'eedhaaf qofa tokko akka nutti hin fokkaanne jechuu barbaadee jirre. Inni kun dha'ichi kurnaffaa yeroo itti dhufu yaa'u hangafootaadha. Hangafni mucaasaa dha'icha kanaan du'eera. Kan kudha tokkoffaa immoo galaana Eertiraadhaan innumti mataansaa akkasumas loltoonni isaa walitti qabamuudhaan kan liqinfamanidha. Fariyoon inni kun kan afuraffaati jechuudha. Kan shanaffaa immoo Fariyoon abbaa Biitiyaa kan jedhamu illee jira. Inni kun immoo tokkoffaa seenaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18ffaa irratti ibsameera. Biitiyaan haadha manaa namicha lammii Yihuudootaa ta'e maqaan isaa Meerer kan jedhamudha. Kan jedhamu abbaa isheedha jechuudha. Abbaa isheedha. Inni kun ibsameera. Kan ja'affaa immoo Fariyoon isaa Haadaadiin simate inni kun tokkoffaa seenaa boqonnaa 11 lakkoofsa 17ffaatti simannaan isaa qofti ibsameera. Kan torbaffaa Fariyoon isaa Amaatii Solomoon inni kunis ibsameera tokkoffaa seenaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1ffaa irratti Solomoon yaa'u bara dulluma isaa keessa Waaqayyootti yakka hojjeteera. Hiriyyaa filachuu dadhabuudhaan kan ka'e intala Fariyoon duukaa hiriyyaa uumuudhaan intala Fariyoon fuudheera. Innaa kun kitaaba kanatti caqasamee ni argama jechuudha. Kan saddeettaffaa immoo Fariyoon Aafiraan yaa'u maqaa dhuunfaa isaati. Maqaa dhuunfaa isaati. Fariyoon immoo maqaa kabaja isaati. Inni kun raajii Ermiyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 30tti ibsameera. Kan sagalaffaa Fariyoon Shishaaq tokkoffaa seenaa boqonnaa 11 lakkoofsa 40. Kurnaffaan immoo Fariyoon Nikaawu. Inni kun immoo baay'ee Israa'el dukkana jeequmsa taasisaa kan ture. Beetlehem keessumattuu mootii Israa'el Iyyoosiyaas waliin wal waraanuudhaan Iyyoosiyaasin kan ajjeesedha. Lammaffaa seenaa boqonnaa 35 lakkoofsa 20ffaa kaasee ibsamee ni jira. Kana booda ilma Iyyoosiyaas mooticha Iyyoo'akiin immoo gara Gibxitti kan booji'edha. Lammaffaa seenaa boqonnaa 36tti ni arganna. Innaa Fariyoon isaan kun Fariyoon 10 kitaaba irratti barreeffamanii kan jiran isaan kana gaafa dubbisnu gaafa kitaaba qo'annu adda baasnee beekuun nurra jiraataa jechuudha. Seenaa kan Fariyoon tokko gara biraatti akka hin finneedhaaf of eeggannoodhaan hubachuun nurra jiraataa jechuudha. Kan lammaffaa immoo Qeesaaridha. Qeesaaris yaa akkuma Fariyoon akkuma jechuuti. Inni kun immoo maqaa kabajaa kan mootota Roomaati. Inni kun immoo Fariyoon kan Gibxii yommuu ta'u, inni kun immoo kan eeyuti kan Roomaanotaati jechuudha. Maqaa kana qabaadhaaf kan waame Bilisooyoos yommuu ta'u, maqaan aangoo isaa Yuuliyees yookaan Yuuliyees Qeesaar jedhamudha jechuudha. Innis aangoo kan qabate bara naannoo 43 dhaloota Kiristoosiin duradha. Innaan Fariyoon Qeesaar jedhamuudhaan kan waamame kana jechaadha. Juuliyees yookiin immoo Yuuliyees Qeesaar kan jedhamu bara 43 dhaloota gooftaa keenyaatiin duradha.
Kan itti aansuudhaan kitaaba qulqulluu kanneen jedhan immoo mi'a ilaallu kitaaba qulqulluurra Fariiwwan Qeesaaronni sadii ibsamanii ni arganna. Qeesaar jedhamuun kan ibsaman namoonni sadii ni jiru. Kan jalqabaa Awugisxoos Qeesaaridha. Awugisxoos Qeesaar inni kun Biiliyoos Qeesaar Gaabiyoos Qeesaariin dhalchaa yaa'u ittaanee kan jiru jechaadha. Dursinee kan ilaalle Biiliyoos Gaabiyoosiin dhalche. Gaabiyoos Qeesaar immoo Awugisxoos Qeesaariin kan dhalchedha. Innaa inni kun sadaffaarra kan jirudha jechuudha walumaa galatti seenaa Roomaataa keessatti. Qeesaar kan jalqabaan maqaa Qeesaariin kan waamame Biilisiyoos yommuu ta'u, kan lammaffaa immoo Gaabiyoosidha. Ittaanee immoo sadaffaarra kan jiru Awugisxoosidha jechuudha. Innaa maqaan isaa duraa Akitaabiwus jedhamuudhaan illee akka waamamu seenaan ni dubbata. Barraan goosaa naannoo bara 27 dhaloota gooftaa keenyaatiin duraati hanga bara 14 dhaloota gooftaa keenyaatiin boodaatti kan jiraatedha. Innoo yeroo sanatti jechaadha inni kun Awugisxoos Qeesaar hojiiwwan ciccimaa hojjete keessaatu bara isaa keessa maal taasiseera? Israa'el bulchiinsa Roomaa jala akka isheen galtu taasiseera. Israa'elin qabate jechaadha. Bulchiinsa Roomaa jala galcheera. Erga sanaa booda dhannaa gooftaa keenyaa duukaarree wangeela Lukaas boqonnaa lammaffaatti kan argannu Awugisxoos Qeesaar uummanni akka lakkaa'amuudhaaf ajaja baasee kan jedhu namicha isa kana jechuudha. Qeesaar kanadha. Qeesaar kun uummanni akka lakkaa'amuudhaaf ajaja yeroo baasu hundumti immoo akka gosa gosaatiin lakkaa'amu waanta qabuudhaaf Yoosef gosoonni isaa naannoo Beetelee waan ta'eef isaan duukaa lakkaa'amuudhaaf gara sanaa deemee achitti dubroon Maariyaam deesseedha. Bara Qeesaar isa kanaadha jechuudha. Kan lammaffaa immoo Xibaariyoosidha. Xibaariyoos Qeesaar inni kun immoo Awugisxiyoos Qeesaaritti aanuudhaan bara 14 hanga bara 37 dhaloota Kiristoosiin boodaatti kan bitedha kan bulchedha. Qeesaarota Roomaadha jechaadha isaan kun. Isaan kun intinoota miti kan akka Pilaaxoos kan akka fi isaan kaanii miti. Isaan Qeesaar kan jedhaman Roomaarra taa'uudhaan guutummaa bittaa Roomaa jala warreen jiran kan bulchanidha jechuudha. Kan akka Pilaaxoos immoo mootota kanaan kanneen filataman ta'anii bulchiinsa xiqqoo kan Roomaa keessa xiqqoo kan bulchan jechaadha. Innaa Xibaariyoos Qeesaar Awugisxoos Qeesaaritti aanuudhaan kan bitedha. Yohaannis cuuphaa gaabbii kan eegale Xibaariyoos moo'ee waggaa 15ffaa isaattidha. Wangeela Lukaas boqonnaa 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 6 irratti barraa'ee kan argannu jechaadha. Xibaariyoos inni kun moo'ee waggaan 15 gaafa ta'u qulqullichi Yohaannis abbaan cuuphaa Yohaannis cuuphaan lallabasaa jalqabeera jechuudha. Baruma isaa kana keessadha kan inni wareegamellee kan inni wareegame baruma isaa kana keessadha baruma Xibaariyoos Qeesaar gooftaan keenyas kan fannifame baruma Xibaariyoos Qeesaaridha. Xibaariyoos Qeesaar yaa'u kun jalqaba kaase jechaadha. Qeesaaronni Roomaa guutummaati. Bara Pilaaxoos Pheenxinaawii miti akkana hin jenne dheetuun. Pilaaxoos Pheenxinaawiin bulchiinsa Roomaa jalatti Yihuudaa qofarra kan bitudha. Yaa'u Qeesaariin kan muudame jechaadha. Xibaariyoos Qeesaariin muudame Yihuudaa qofa kan bitudha. Xibaariyoos Qeesaar immoo guutummaa bittaa Roomaa jala kan jirtu kan bitudha. Innaa mucaansaa tokko yeroo tokko erga gooftaan keenya ol ba'ee booda jalaa du'eennaan awwaalcha gooftaa keenyaa irra kaa'uudhaan mucaansaa isaaf fayyeera. Yaa'u raajii gooftaan keenya raawwatee akka Yihuudoonni isa fannisan akka isaan ajjeesan akka du'ee du'aa ka'e yeroo dhaga'u baay'ee gaddaa ture. Kana booda gooftaan keenya xalayaa barreessuudhaan jechuudha mucaansaa yeroo jalaa du'etti bakka awwaalcha gooftaa kootii geessaatii irra naaf buusaa jechuudhaan xalayaa barreessee Kiristoosiif naaf fayyisi kan jedhu duukaa ergaa jechaadha. Mucaansaa awwaala banaa awwaala Kiristoos gaafa kaa'an utaalee ka'eeraa jechuudha. Qulqulluu Yohaannis fakkii gooftaa keenyaallee kan kaa'e isaaf ture. Yaa'u gooftaa keenyaan akka argu hawwaa ture waan ta'eef gooftaan keenya immoo ol ba'ee ture. Kan nama duuka bu'aansaa deemee waa'ee gooftaa keenyaatti odeessee qulqullichi Yohaannis erga sanaa booda fakkii fayyinaa kan fannoo Kiristoos kaaseellee isaaf kenneera. Innaanni kun Xibaariyoos Qeesaar jedhama. Sadaffaan immoo Qelaawudiyoos Qeesaaridha. Qelaawudiyoos Qeesaar inni kun immoo warra ammaa kanatti aanuudhaan bara 41 kaasee hanga bara 54tti bulchiinsa Roomaa kan geggeessedha. Xibaariyoos Qeesaar akkuma du'een Qeesaarii Gaaliguulaan waggoota 4 bulchee ture. Erga sanaa booda waggaa 4 booda immoo Qelaawudiyoos Qeesaar
itti fufee jechuudha. Ilaalaa kan jiru yaa'u kitaaba qulqulluu irratti kanneen barreeffaman qofa waan ta'eedhaaf keessaa baasne warreen barreeffaman qofa ilaalaa jirra jechuudha. እና ሄሮድስ tokkoffaa Agriiphaan Galiilaa akka bulchuudhaaf kan muude Qalaawudiyoos Qeesaariidha. Heroodsi warreen jedhaman booda ni ilaalla. Isaanis baay'ee jiru. Bichaa Heroodis tokkoffaa Agriiphaadhaan bulchiinsa Galiilaatti kan muude isa kana Qalaawudiyoos Qeesaariidha. Qulqulluu Yaaqoob wareegamummaadhaan kan darbe bara isaa keessadha. Yaa qulqulluu Yaaqoob kan darbe jechuun qulqulloota abbootii duukaa bu'oota keenyaa keessaa wareegamummaa isaanii kan barreeffame kitaaba hojii duukaa bu'ootaa irratti kan qulqullicha Yaaqoob qofaadha. Qulqullichi Yaaqoob dursees kan wareegamedha. Naa bara Qalaawudiyoos Qeesaar keessa akka inni wareegamedha. Yihuudoonni Roomee keessaa akka baay'inaaf ajaja kan dabarse illee isuma ture. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 18tti kan barreeffame Yihuudoonni Roomee akka gadhiisaniif ajaja kan dabarseera jechuudha. Walumaa galatti namichi kitaaba qulqulluutti kanneen argannu jechaadha. Jarreen kun haala kanaatiin bara mootummaa isaanii keessa kan isaan bulchan kitaabni qulqulluun qabatee kan jiru mootonni 3 Qeesaar kanneen jedhaman mootonni Roomaa akka isaan mo'an ni agarraa jechuudha. Kan taasise kan jiru Heroodsi kan jedhudha. Heroodsis akkuma kanaa maqaa mootota naannoo tokkooti. Isa kana xiqqoo ishee bal'achuu waan ta'uuf kutaattaanuun qabannee kan deemnu kan ta'u har'aa fi asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.